Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warroota amantii biraatiif ashama harka fuunee jirtu bakka jirtanitti nageenyi rabbii isin faana jiraatu annagaa kooti galata rabbii baga jiraattanii. Warroota amantii musliimaa hundi keessan baga guyyaa jumaa keessanii jumaa keerisiniin jedheen jira. Obboleettii Sa'idoo tokko hin boossi. Viidiyoo obboleessaa laalteetu viidiyoo kaleessaa ganamni hin arginu jiru. Viidiyoo Sa'idoo kaleessaa hundi keessanii yoo argitaniittu jechuudha. Waan irra deebi'uu hin qabu. Viidiyoo sana fiddee reakshinii gooteetu hedduu tokko bakka qalbii ishee cabee boo'aa jirti jechuudha. Baay'ee tokko ulfaata baay'ee qalbii nama cabsa jechuudha haalli Sa'idoon keessa jiru jechuudha. Keessi isaa dhugumatti iyyuu gubataadha. Keessi isaa madaadha jettee ofumaa deema malee ofumaa haasa'a malee bakka viidiyoo kana immoo ilaalee tanii hedduu garaan na dadhabee harkanii guyyaa walitti boo'aa bulee ergiin viidiyoo kaleessaa argee jettee. Ani iyyuurraan hojjenne nagarre na argitanii ijoolleen tokko irrattiin viidiyoo hojjedhuun kofaltanaan jedhu waan nama kofalchiisu malee waan nama boochisu irraa takkaan hojjedhu ani maaliif bakka imimmaan hin qabadhu hin beektu nan boo'aa wallaahi nan boo'aa viidiyoo nama boochisu yoo argee bakka inuman boo'a jechuu yoo haasaa ta'ee irraa haasa'e malee irraa haasa'uun dadhabee bar viidiyoo Sa'idoo kaleessaa jechuudha haga dhumaatti haganni haasa'ee xumuretti imimmaan qabachuun dadhabeen. Waan isiniin jedhe imimmaan qabachuun dadhabee numan bu'a bakka ijoollee baay'een irraa hojjetaniiru maaliif irraan hojjettu naan jedhanii nan dadhabe bakka irraa hojjechuun dadhabe hin danda'u tasuma hin danda'u dhugaa rabbii gaafuma namni na bukkeetti boo'u namni na bukkeetti canna qabu hin jaalladhu bakka keessattuu dhiira cinqamu. Dhiira bakka intini akkana ta'ee rakkatu tasumayyuu hin jaalladhu dhugaa rabbii addunyaa kanarraa du'ee dhabamuu naa wayya jechuudha dhiira taa'ee gaddu arguu koorra jechuudha baay'ee tokko bakka garaana nyaata jechuudha. Sa'idoon immoo keessattuu baay'ee tokko garaanu nyaata jechuudha dhugaa rabbii hunduma keenya bakka gaafanna akkas ta'u gaafa ayyaanaan bakka jaartii maan tola namni maatii baree namni ijoollee baree gaafa ayyaanaa sana waan godhachaa ture. Gaafa ayyaanni dhufu waan godhachaa turan hundi keenya iyyuu beekna miidiyaa irratti Sumayyaa fa'aa durii kaanee hordofna waan ta'eef yaa rabbi kiyyaatti jireenyuma isaanii wal qixxeessime dhugaa rabbii baay'ee rakkoodha dhugaa maaluma taatuma yeroo tokkotti ijoollee isaa argee bakka ani viidiyicharraa isinii dubbadha obboleettii Sumayyaarraa isinii dubbadha malee hin danda'u garaa kiyyannaa hin danda'u jechuudha. Kanaafan callisee kaleessayyuu dhiise miti viidiyoo biraa hojjedheen gadhiise dhugaa rabbii bakka Sa'idoo irraa dubbachuuf malu viidiyoo biraa hojjedhee gadhiise hin danda'u ani garaa kun hin danda'u. Wannoo isheen egaa maal jetti obboleettiin baay'ee tokko gadditee dhufte har'a qalbii cabdee dhufte dhugaa dubbachuu fi baay'ee tokko bakka nan gadda jettee baay'ee tokko qalbiin keenya cabee. Halkanii guyyaa walitti boo'ette nan boo'ette miidiyaa irratti iyyuu boo'aa jirti argitaniitu miti viidiyoo ishee boo'aa jirti jechuudha baay'ee tokko qalbiin ishee cabee bakka rabbumaan du'aa godhaa fi wanta goonus hin qabnu ani cinqamee waan jedhu na wallaalee viidiyoo kana argee immoo hedduu tokko bakka duraan iyyuu baay'een cinqama jettee namni sanas irratti bahee haasa'u ilaala malee keessi koo baay'ee cinqama baay'ee rakkadhaa fi amma margini viidiyoo kana gadhiisee bakka ijoollee masaa argee hedduu tokko na gammachiisa jettee amma kanallee Sumayyaanis bakka obsa fixatte malee garaa jabaattee miti jettee kanaafiyyuu du'aa godhaa fi jetteeti kan isheen boo'aa jirtu viidiyoo ishee arguun dhabda waan ta'eef warreen arginu mul'atanii ilaaluu hin dandeessu. Sumayyaan du'aa godhaa bakka kan walitti isaan deebisu rabbi qofadha waan ta'eef yeruma tokko ijoollee ishee walitti deebi'uyyuu adhiisanii mucicaanumanii ijoollee wanni akkasitiin ijoollee duukaan marari'amu kana hin beektu waan ta'eef Sumayyaanii addunyaan kun gabaabduudha borduunaa iftaan duunaa hin beeknu waan ta'eef ijoollee masaa argisiiste bakka itti deebi'uu haadhiistu Sumayyaanii dirqama miti laa jaalalli yoo keessa keetii of baafte dirqama miti waan ta'eef itti deebi'uu haadhiiftu. Garuu ijoollee isaa ammoo yoo argisiiste ijoollee isaati waan bitin isheen iyyuu hin dandeessi amma akka inni ijoollee isaan gargaarree barbaaddi hin dandeessi isheen iyyuu mataa ishee hin danda'atti hin hojjetatti nama humna qabudha nama ijoollee ishee dadhabuu miti jechuudha. Kanaaf gargaaruu iyyuu adhiisu ijumaan argisiiftu bakka ijumaan argisiifte ilaalee gunjii aboo kun argi ijoollee isaatti adda bahee waggaa iyyuu guutee natti fakkaata wal fuuchuun isaanii iyyuu
waggaa geenatti fakkaata bar waggaa ga'utti jira hayyuu fi inni wal fuuchuun inni immoo eegii Sumayyaa biraa ba'ee hayyuurraa Sumayyaa biraa ba'ee ji'a sadiitti fuudhe bar biyya Chaayinaatti gaddeebi'ee fuudhee mitiire. Wallaa hedduu bakka hafuura nama baafachiisaa hedduu nama gaddisiisaa. Rabbummaa na laaffisuu fi kan waan jabaatti nama laaffisu rabbi malee waan tokko namnillee waasii gochuu hin danda'u. Namni hooyi siin jedhee waa tokko faayidaa tokkollee hin qabu jechuudha. Warri har'a Sumayyaa deeggaranii warri har'a Sumayyaadhaan ittiin mul'isin jedhanii dhossuu danda'anis jiraachuu danda'u. Egaa isheen murtoo mataa ishee hin beekti duraan akka wal jaallachaa turanii laayifii isaan kanaan dura daddabarsanii hin beekti waan ta'eef garaa laaftuu fi Sumayyaan irra guddeessa kan aartee tokkoffaa waa'ee mucichaati. Lammaffaa immoo Sa'iidoon dhaga'uu dhiisee fuuchuu isaati jechuudha. Ishee dhaga'uu dhiisuu maaliif jennaan haadha manaa hangafaati. Haadha manaa hangafaa walii galtee wajjin qabda taanaan wal jaallatta taanaan jechuudha. Iyyamsiisteetu fuuta. Malee akkasumatti giddilli ishee hin fuutu jechuudha. Ilmi namaa hin dogoggoree yeroo sanas nuti itti himaa turre tokkoffaa isaati kaanee hordofaa turre waan ta'eef tasgabbeessee isee amansiisee mucayyoon kun of ajjeesuu fi mucayyoon kun of hin fannisa jettee qoricha illee yeroo meeqa dhuddee hospitaalallee seente ayyuuni jedhee amansiisee sossobee fuudha malee inni ammuma ka'ee amma fuudhe sirkinarraa kaasuu diddee bilookina goote jedheetu ammuma ka'ee amma fuudhe. Sila ayyuudha qaxaroo qabee akkuma ta'initti ayyuu amansiisee Yamanii kana dhufee Sumayyaa amansiifatee fuuchuutu irra ture malee ariitiitti fuuchuu irra hin turre. Egaa namni gaa hin dogoggoraa namni gaa qalbiin isaa tokko miti waan ta'eef inni maaliif bakka na arseet gubattuudha bariseenis dhugaa gubattuudha diddee otuu isheen didduu fuudhe miti maa walumaan ilaalaa jirra miti. Mi'a fuudhu anaaf Sa'iidoon citteedha walitti hin deebinu jechaa turte jechuudha. Isheen garaa kutattee inni immoo kun amma gaabbe ka'a. Otuu dirqiidhaan dhiisuu ta'e Sumayyaan sitti hin deebi'a jette ammas amma ayyuu dhiisee gara Sumayyaatti deebi'a jechuudha. Maaliif obsasillee fixateera waan ta'eef jechuudha. Wallaayaati mana ganama qalbii miti bar rakkinas balloos waa hundumaayyuu wajjin argite jechuudha. Garuu ilmi namaa hin dogoggora hin balleessaa irra darbuu fi dhiifte bakka namni nama dogoggora bakka wallaahi addunyaa kanarra namni hin dogoggorre hin jiru jechuudha. Kanaafuu toora darbitee fi itti deebi'uu baatte bakka balleesseera itti deebi'uu baatte ijoollee masan argisiiste baay'ee tokko natti tola. Akkasii kaa obboleettiin boochee maraattee maal godhuga garaa haadhooti waan gootu hin qabdu rabbummaan kadhachuufidha malee du'aa hima gochuufidha malee wanti isheen gootu hin jiru.